Uumaan dogongoruu hin danda'u. Wantoota Waaqayyoon hojjenne keessaa tokko dogongoradha. Tasuma hin dogongoru. Kana jechuun kaayyoon uumama hundumaa sirriidha jechuudha. Maayik Maardook kitaabota barreesse hedduu keessaa isa tokko keessatti seenaa armaan gadii kana hima. Sobaadha. Kitaabota ati amma irratti barreessite irraa namni kaayyoo malee dhalate akka hin jirre dubbiseera. Dhugaan ani inaallee tokko jira. Kitaabonni kee baay'ee na fayyadaniiru. Garuu namni kaayyoo malee dhalate hin jiru kan jette sun sobaadha. Eeyyeen sobaadha naan jedhe. Baay'ee gaddeera. Nama bileen isaa cabe fakkaata. Ija isaa diddiimateera. Maaliif jette? Dubbiin kun soba ta'uu maaliif mirkaneeffatte jedheen gaafadhe. Namoonni akkanaa dubbatan waan garaa isaanii keessa jiru yoo baafatan boqonnaa akka itti dhagahamu nan beeka. Kanaafuu xiqqoo akka dubbatuun carraa kenniif. Umuriin kee meeqa jedheen gaafadhe. Naaf ibsuu eegale. Namni kaayyoo malee dhalate ni jira. Yoo xiqqaate ani nama akkanaa nama tokko nan beeka. Nama dogongoraan dhalate tokko, nama sababa uumamaa hin qabne tokko, nama umurii isaa guutuu jireenya gidiraa jiraachuuf itti murtaa'e tokko, nama uuman akkasumaan addunyaa kanatti erge tokko nan beeka. Eenyu seete? Dargaggeessa si dura dhaabbatee ija kee keessa si ilaalaa sitti dubbachaa jiru kanaadha. Eeyyeen hanaadha. Waan garaa isaa dabalee akka dubbatuuf barbaadeen gaafii gaafachuu itti fufe. Amma umuriin kee meeqa jedheen gaafadhe. Waggoota 27 xumuree 28ffaa torban darbe eegale. Waggoota addunyaa kana gubbaa jiraadhe hundatti kanan hojjedhe jedhee waanan lakkaadhu tokko illee hin qabu. Umuriin koo umurii ittiin taphatamidha. Umurii qisaaseedha. Lakkoofsa qofa. Gaafa namni umurii koo na gaafatu hunda itti himuun yeela'a. Sababni isaa umurii akkanumaan na jala darbeedha yoo jedhu imimmaan ija isaatti guute. Dargaggeessa ganna 28 taatee umuriin kee akkasumaan qisaasa'uu isaa maaliif sitti dhaga'ama jedheen gaafii biroo gaafadhe. Homaa ittiin hojjenne kaa midhaan nyaachuu, bishaan dhuguu, lafti dhiinan rafuu, bariinan hirribaa ka'uu, akkanumaan guyyoota lakkaa'achaa waggoota 28 guutuu qisaasessu. Kasaaraan kana caalu jiraa naan jedhe. Lakki akkanatti hin yaadin jedheen deebii kennuufii eegale. Umuriin kee umurii itti abdii kuttu miti. Amma umurii ittiin jireenya kee akka waan kaayyoo hin qabnetti lakkooftee itti dhiphattu miti. Umurii itti hirribaa dammaqxee gara kaayyoo keetti dhufuu qabdudha. Jireenya kee keessatti naannoo waggoota 30 yommuu taatu gaafiin jireenyi si gaafattu inni guddaan hawaasa keef, uummata keef, biyya keef akkasumas addunyaa keef bu'aa maal buusti kan jedhudha. Atis umurii ittiin jireenyi gaafii kana si gaafattutti dhiyaachaa waan jirtuuf sana dhiphachaa jirta. Dhugaan ani sitti himu tokko garuu ni jira. Har'arraa eegaltee seenaa hin irraanfatamne hojjechuu ni dandeessa. Jireenyi kee kaayyoo guddaa qaba. Sababa uumamteef ni qabda. Amma miira dhiphannaa kana keessaa bahi. Kun si miidha malee sin fayyadu. Ammatti kan si fayyadu maal gochuu akka dandeessu yaadudha. Jireenya kee akkamitti akka jireenya lakkaa'amuu danda'u taasisuu yaaddutu si fayyada. Kanaafuu yeroo kee isa darbee otoo hin taane isa fuula kee duraa jiru irratti xiyyeeffadhu. Bakka amma jirtu kanaa kaatee bakka ati ga'uu hin dandeenye hin jiru. Lammaffaa garuu dogongoraan dhaladhe jettee hin yaadin. Waaqayyo eenyuun dogongoraan gara addunyaa kanaatti hin finne jedheen deebiseef. Fuulli isaa guddaan dukkanaa'ee ture suuta suutaan ifuu eegale. Calaqqeen abdii irraa ife tole naan jedhe. Ani dogongora miti. Amma deemeen waanan hojjechuu qabu itti haa yaadu. Yaadee haa hojjedhu naan jedhee achumatti na dhiisee deeme. Kun mudannoon ani dargaggeessa tokko waliin qabudha. Seenaa kana irraa maal baranna? Uumaan dogongoraan nama kamuu addunyaa kanatti akka hin finne. Namoonni biiliyoonotaan lakkaa'aman addunyaa kana irra jiraatan tokkoon isaanii kaayyoo adda addaa qabu. Uumaan isaanii
gaafa isaan uume sababa mataa isaa qaba. Namoota biiliyoonota 7 jiru jechuun sababoota uumama namoota biiliyoonota 7tu jira jechuudha. Namoota sababa uumamaa ta'an kanneen keessaa ati tokkodha. Hojii murtaa'aa tokkoof uumamte.